Laafe cinaacha ishee gara gadii jaha wal'aansa baqaqsan yaaluutiin baasifte. Haa ta'u malee wal'aansi kun wanta deebi'ee sirreeffamuu danda'u miti. Akkam jirtu hordoftoota chaayinaalii keenya egaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinee irraa bagana gaana eegdan isin jira. Egaa har'aan tana dheengadda viidiyoo upload godhe irratti komentiin naaf kaa'amee ture sagalee kan kee qulqulleessee sagaleen kan kee nutti dhaga'amaa jiru warroota jettaniif sagalee kiyya fooyyessi jira haga danda'ame tokkoon jedhee yaada komentii biraallee kan qabaatan ta'e waan fooyyessu qabu jiraate chaayinaalii kun keessan subscribe godhaa cinaatti mallattoo alarmitu qaba viidiyoo keenya jaallatan ta'e like godhaa ammoo komentii qabaatan yaada namoota isin affeeruu qabaatan interview godhuu barbaadan yaada biraas yoo kan qabaatan ta'e komentii jedhana kaa'uun dagatina. Egaa har'a odeeffannoo nuti isiniif qabanii dhufne namoota as gubbaa irratti argitan suuraa tambinaalii irratti argitan kana namoota ajaa'ibaati. Lafee cinaachaa baasuu hanga gaafa tolfachuutti gatii bareedinaaf kan falamu. Aadaa fi biyyoota garaagaraa keessatti namoonni bareedinaaf jecha qaama isaanii irratti jijjiirama yoo taasisan ni argama. Egaa fakkeenyaaf gurra urachuu yookaan tuuma qaama irratti bakka garaagaraatti tumachuun gochaawwan bareedinaaf taasifaman keessaa kan magaalaa hanga baadiyyaatti baramedha. Haa ta'u malee gochaa yookaan jijjiiramni qaama namoonni tokko tokko bareedina dabalachuuf yaadan raawwatan haala namoota kan naasisu ta'uun mul'atu jedha. Egaa odeeffannoon kun odeeffannoo isinitti tolu jedhee yaada. Egaa dhugaa dinqiisatti akka dhugaa dinqiisatti isiniif qabadee dhufeedha. Egaa namoonni asirratti amma isiniif qabadee dhiyeessu odeeffannoo isiniif qabadee dhufe waan nama ajaa'ibu qilleensa fakkaachuuf yeroo 14 baqaqsanii yaaluu yeroo itti taasisantu jira. Baqaqsanii yaaluu fuulaa qofaa miti yeroo itti qaama saala isaanii baqaqsanii yaalantu jira. Egaa odeeffannoo itti bohaartanii fi itti ajaa'ibsiifattanidha. Viidiyoo keenya laayik gochuun irraanfatina kallattiin gara odeeffannootti isin dabarsa. Odeeffannoo kan hamma shanitti isiniif qabadee dhufe namoota shan isiniif qabadee dhufeera suuraa isaanii haala isaan itti fayyadaman waliin. Egaa tokkoffaa irratti bareedina dabalachuuf gaafa tolfachuudha. Ilkaan qaruu fi arraba tarsaasuu lafee cinaachaa baasuu qilleensa fakkaachuuf uraa qaamaa 5,000 ol shanaffaa irraa isiniif eegala. Inni shanaffaa kuni uraa qaamaa 5,000 ol jedha. Mee odeeffannoo kana namoonni qabaatan yoo jiraatanis komentii nuuf kaa'uu dandeessu. Bara 2000 akka lakkoofsa Awurooppaatti yeroo Guinness Book of Records dubartii kana galmeesse Iliyan Davidson fuula isheerraa qofa uraa 192 dabalatee guutuma guututti bakka 462 qaama isheerraa urattee turte. Akka suuraa irratti agartan. Egaa shanaffaarraa isiniif dhufaa jira jechuudha. Guutumaan guututti uraa qaamaa 5,000 ol qabdi jechuudha. Lammii biyya Biraazil kan taatee fi amma Stookland kan jiraattu Leeyin bara 2012 uraan ishee qaama ishee irratti godhate 9,000 ga'eera. Ammas itti fufaa jira. Egaa dubartii qaama saalaa ishee irratti dabalatee uraa kan taasifte kunis yeroo jalqabaatiif qaama urachuu kan eegalte bara 1997tti akka ta'e galmeen ishee ni mul'isa. Egaa lakkoofsi kun akka Awurooppaatti bara 1997tti urachuu eegalte qaama saalaa ishee osoo hambisiin afuraffaarratti kan isiniif qabadee dhufe qilleensa fakkaachuuf akka reefu tambinaalii gubbaarratti argitanis viidiyoo jalqabaarratti illee kan argitan lammiin Ameerikaa Deenis Avnaar qilleensa fakkaachuuf jecha yeroo 14ffaaf wal'aansa baqaqsanii hodhuu taasifatte. Bara 2012tti kan lubbuun ishee darbe Deenis jijjiirama qaama isarratti taasisuu keessaa inni gurguddoon boca funyaan nyaaraa fi adda isaa jijjiiree ture. Akkasumas hidhii isaa isa gubbaarraa mursiisuun ilkaan isaa mordoon qarsiisuun gurra isaa kan qilleensa fakkeessuuf jijjiiruu fi hanfaaroo qabaachuuf fuula isaa uratee ture. Kana malees Deenis fedhii qilleensa fakkaachuu innaa qabu eegee tolchisiisee godhachaa ture jechuudha. Inni nuti eegee godhachaa ture. Egaa Deenis amma lubbuun isaa dabreera. Yeroo yoom akka dabree odeeffannoo hin qabnu. Sadii lafee cinaachaa baasu. Dhugaa dinqiisoo odeeffannoo isiniif qabadhe kana akka jaallatan abdii isirraa qaba. Laayik gochuu hin dagatinaa. Sabskiraayibiin bakka tana jirti isheen diimtuun sabskiraayib taasisaadha. Laayikiin ammoo iddoo kana jirti. Laayik gochuu isin irraanfatina. Komentii illee kaa'uu dandeessu. Odeeffannoo isiniif qabadhee dhufu kan barbaaddan yoo jiraatu kallattiin isiniif qabadhee dhufanii fedhii mudhii baay'ee qalloo qabaachuu olaanaa irraa kan ka'e dubartiin Pix Fox jedhamtu gara birrii miliyoona 6.9 $150 jechuudha akka keenyatti kan ta'u natti fakkaata. Egaa baasuudhaan qaama ishee irratti jijjiirama guddaa taasifte. Jijjiiramni inni guddaan kunis lafee cinaacha ishee jabaasifatte.
lafee cinaacha 6 baasifte. Ogeettii elektirikii kan taate turte piksiin yaada mudhii soonsa qabaachuuf jennuun lafee cinaachaa ishee gara gadii 6 wal'aansa baqaqsan yaaluutiin baasifte. Haa ta'u malee wal'aansi kun wanta deebi'ee sirreeffamuu danda'u miti. Lafeen cinaachaa ishee erga baasifteen booda safarri naannaa mudhii dubartii kanaas seentimeetirii 35 qofaadha. Suuraa irratti argaa jirtu odeeffannoo dhugaati. Intalli tun maqaan ishee Pixie Fox jedhama. Birrii miliyoona 6.3 akka keenyatti kan itti baafte doolaara 150 jechuudha. Amma seentimeetirii 34 qofaadha mudhiin lafee cinaachaa ishee gara gadii jiru kana 6 baafte jechuudha. Afuraffaa ilkaan qaruu fi arraba tarsaasuudha. Viidiyoo irratti argaa jirtan ilkaan qaruu fi arraba tarsaasuudha. Dubartii jijjiirraa qaamaa hedduu taasifachuun riikardii qabdu. Una ammoo lammii Meeksikoo Maariyaa Hus Kiristeernaa jedhamti. Isheenis tuma hedduu tumachuun adda ishee irratti gaanfa hedduu tolfachuun akkasumas nyaara funyaan handhuura harmaa fi hidhii ishee iddoorraa hedduu urattee jirti. Waan nama ajaa'ibuudha. Egaa jijjiirama gosa 49 ta'an taasifteetti. Maariyaan ogeettii seeraa daldaltuu fi rogeettii mirga namoomaa yoo taatu yeroo jalqabaaf tuma kan tumatte umrii ganna 14tti. Egaa sagaleen kiyyas yoo kan isin jirtu taate dhiifaman isin jedha qulqullina sagalee yeroodhaan kan fooyyessaa deemu qulqullina sagalee fi viidiyoos istiidiyoos kan sirreessaa jirudha. Shanaffaa fi inni xumuraa bareedina dabalachuuf gaafa tolfachuu. Lammiin biyya Jarmanii Rolf Buchholz namni jedhamu yeroo jalqabaaf tuma qaama isaa irratti kan tumatee fi kan gurra urate dhuma bara 1999ti. Wayita geessa ganna 40 jiru ture. Namni kunis tuma qofaan hin dhaabbanne. Isaan booda ammoo waggoota 20f qaama isaa irratti jijjiirama gurguddoo garagaraa taasisuu itti fufe. Adda isaa irratti gaanfa 2 biqilfachuu dabalatee qaama isaa irratti jijjiirama gosa 516 ta'an taasiseera. Rolfiin fuula fi qaama isaa bakka 453 ta'e kan urate yoo ta'u, qaama isaa parsantaa 90 ta'us tumaan fakkiiwwan adda addaatiin haguugeera. Ogeessa IT kan ta'e Rolfiin jijjiirama guddaa qaama isaa irratti taasiseenis galmee dhimmoonni ajaa'ibsiisoon irratti galmaan World Guinness Book irratti dhiira qaama isaa irratti jijjiirama hedduu taasisu jedhamuun galmaa'eera. Argaa jirtu odeeffannoo kana odeeffannoo dhugaa dinqisiisootti egaa xumura irratti kan inni shanaffaanis maqaan isaa lammiin isaa biyya Jarman maqaan isaa Rolf jedhama. Bara 1999tti jalqaba kan uratu eegale. Itti aansee immoo ganna 40tti yoo ganna 40 jirudha. Qaama isaa irratti jijjiirama gosa 516 ta'an qaba hanga ammatti jechuudha. Ogeessa IT'ti. Rolfiin jijjiirama guddaa qaama isaa irratti taasiseenis galmee dhimmoon ajaa'ibsiisoo irratti galma. World Guinness Book irratti galmaa'eera. Egaa kanneen shanan isiniif qabadhee dhufe har'aan tana odeeffannoo kan isiniif qabadhee dhufeera. Agammaa kan isin waliin ture jaarsoodha. Chaayinaaliin keenya odeeffannoo babbareedoo kan isin jaalatan itti bohaartan itti bashannantan irraa baratan isiniif qabatee dhufeera. Intarviilee namoota isiniif godhuu barbaadan gaafiif deebii namoota isiniif godhuu barbaadan qaamaanis jedhamnu bilbilee kan taasifnudha. Viidiyoo keenya yookaan jaalatan ta'e laayik godhaa sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gaa'een irraanfatina waan jabduudha. Sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Chaayinaaliin keenya odeeffannoo isaa itti fufa isinis subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'u cinatti mallattee ala ormi tuquudhaan kallattiin viidiyoon keenya akka isin ga'u taasisuu hin irraanfatina. Galatooma.